Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, nagaa fayyaa qabdanii akkam jira jettu. Alhamdulillah walitti deebinee jira. Darsiin teenya barumsaa onlaayinaa gubbaa akkuma itti fuftee jirti. Haalattiin dhibee wallaanamanirraa mana keessatti odoo mana hakamaan deemnee takkaawu waan mana keessa nu jiruun akkaataa ittiin dhibee garaagaraatiif wallaannu asirra barachuu jira. Kanaaf jecha gaaffii teessanis qeebalaan jira. Namoota yaada naa kennitanis hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kanaaf ammallee isintu nu godhee ammallee yaadaa fi gaaffii qabdan nu dhiyeessaa. Yuutuubara keenya kana laayikii sheer godhaa. Nu hordofaa isiniin jenna waan babbareedduu waan haaraa waan irraa barataniif manuma teessanii akka fayyadamtan isin gargaaru jira. Nu hordofaa isiniin jenna. Har'a dawaan qabannee dhufneen dawaan nuti barachuu yaanu dhukkuba garaa kaasaa akka jedhamu kana. Garaa kaasaa jechuun rakkoon garaachaa bakka sadii qoodama. Bakka sadeen irraa tokko garaa kaasaa osmootikii jedhaniin tokko garaa kaasaa osmootikiidha. Inni lammaffaa dhukkuba garaachaa dhoksaa akka jedhamu ammas dhoksaa akka jedhamu. Inni sadaffaa immoo garaa kaasaa dhangala'aa haa afaaniin deebisee sababuma rakkina garaachaatiif haqqisaadhaan irraa deebi'uu fi qoonqoon inni nyaate haa jalaan laaffisee garaa iyyaasee jalaan irraa ba'us dhibuma garaachaati jechuudha. Innaa jara sadeen keessaa isa dhangala'aa laallaa jechuudha. Kanaaf jecha dawaa isaa maal fayyadamnaa mana keessatti? Odoo dawaa biraatti hin tarkaanfanne mana keessaa maal fayyadamnee firaa dhaabuu danda'a? Namni tokko yoo garaan ka'ee yaasu taate dingata, namni tokko ka'ee dingata akka isaan itti fufu taate takka namni tokko dingata innaa taa'umsi booliidhaa isatti heddummaa taate maal godhuu qabaa? Adeemsi garaachi isaa noormaal duraanitti deebi'uudhaaf maal fayyadamuu qabaa? Waan jaamurratti. Akkasuma yuutuubara keenya kana laayikii sheer godhaa. Nu hordofaa isiniin jenna. Meeysar 9465 Meeysar 9465 gootanii argachuu dandeessanii. Innaa kanaaf nu hordofuun keessan hedduu nu akka fuuldura waliin deemnu nu godha. Kanaaf nu hundinuu waan beeknu waliif haa dabarsinuu bakka feene jiraannus bakka feene teenyus waliif dabarsuu qabnaan jedha. Kanaaf hedduu galatoomaa laayikii sheer godhuu keessaniif illee baay'ee galatoomaadha. Amma gara dawaa isaatti tarkaanfanna. Dawaan tokkoffaa mana keessatti namni eegee isaa yaasuu eegalee yaasuun isatti hammaatu haa ta'e shurbaa fayyadamuu qaba. Atmitii godhee dhuguu qaba. Bishaan akkaan heddummeessee dhuguu qaba. Yoo bishaan akkaan heddummeessee dhuge yoo bishaan heddumminaan dhuge irraa dhaabbachuu danda'a. Yoo atmitii fayyadame irraa dhaabbachuu danda'a. Innaa waan biraa immoo aannanii fi waan lazaa qabu waan ammoo wanna qabaa garaacha waan dara iyyaasu jecha laggiseedhaaf irraa fagaataa jechuudha. Aannanii fi nyaata lazaa qabuu fi waan zeennitti baay'atu laggiseedhaaf irraa fagaataa jechuudha. Hanga dhibdeen garaan isa yaasuu sun irraa dhaabbatu jechuudha. Yoo mana keessatti kanaan isarraa dhaabbachuu dhabe immoo walii karaa dawaa waan tarkaanfateef dawaa ammas deemee mana hakiimaatii fuudhaa odoo hin ta'in manuma keessa kan jiru deema fayyadamuu qabaa jechuudha. Deema burcuqqoo takka dhuguu qabaa. Eega deemaa burcuqqoo takka ija gudunfatee dhugee booda burcuqqoo siinii san takka burcuqqoo shaayii takka yoo dhuge
ka shaayii yoo dhuguu hin dandeenye siinii takka yoo dhuge sa'a takkaa booda irraa dhaabbachuu danda'a jechuudha. Waggaa garaa isaa keessa bullaa'ee booda. Kanaaf jecha daa'imni waa baay'eef dawaadha. Mana keessaas dhabamuu hin qabu. Akkasitti itti fayyadamtanii jechuudha. Waggaa ilaa sadarkaa haxmixii dhuguudhaaf bishaan hedduminaan dhuguu bira dabre karaa dawaa barbaaduutti tarkaanfatee waan jiruuf jecha jechuudha. Dawaan isaatis daa'ima fuutee fayyadamta. Karuma normaaliin fayyitee jechuudha odoo rakkina biraatiif hin saaxilamin. Kanaaf jecha daa'ima yoo guyyaa tokko dhugdee sirraa dhaabbachuu baate tarii nama daa'ima yeroo gizee takka harkatu hoggayyuun harkanne yoo ta'u taate guyyaa lammaffaatiis akkasumas siinii takka itti fudhataa jechuudha. Guyyaa sadaffaatiis ilaa hanga guyyaa sadiitti gahaadha jechuudha. Akkasii daa'ima siinii takka fudhannaan sirraa dhaabbate garaan si yaasuu jechuudha. Akka isaan si deemsisuu sirraa dhaabbate shintibeelli kan kee bishaan fudhatee sirraa noormaalii deebi'aa jechuudha. Kanaaf jecha haalatti sababoota namoota akkamii daa'ima fudhachuu qaba, namoota akkamii daa'ima fudhachuu hin qabne waan jedhamus sababoota isaatii fi haala dhibee kanaa wajjin wal qabatu bal'inaan feesbuuka keenya irrattis fuula feesbuukaa keenya irrattis gadhiifnee jira. Achirrattis dhaqxanii achirra ilaaluu dandeessan liinkii ajalattis isinii keenya. Akkasitti bakka jirtanii fayyadamaa ta'a homaa isin hin kafalchiisu bakka rakkinuma kan kee dhageeffattee irraa fayyadamu akka irraa siif himnu kanarra. Kanaaf jecha hedduu galatoomaa darsii biraatiin hanga walitti deemuutti nagaan naa tura. Isinin jaalladhe nagaan naa tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.